irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana garboonfattuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u adoolessa 13 bara 2022 Cibraan Laga Dambii aanaa Sabbaa Booruu ganda Siree Buqqii iddoo addaa Dareersaa jedhamu keessatti waraana PP kan wal guurtee aanaa irraa dhufte irratti lola cimaa yeroo dheeraaf geggeesseen loltoota PP 16 ol battalatti yoo ajjeesu 17 ol ammoo madeessuun ari'ee gargar facaasee of duuba deebisee jira. Haaluma kanaan guyyuma dheengaddaa adoolessa 13 bara 2022 Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Adoolaa Reeddee ganda Adaamaa Sooddoo keessatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen loltoota garboonfataa Biltsiginnaa 7 battalatti ajjeesee 10 ammoo madeessee jira. Woboon tarkaanfii guggubduu fudhachuu itti fufuun Cibraan Odaa Adoolaa kaleessa adoolessa 14 bara 2022 aanaa Adoolaa Reeddee ganda Zambaabaa magaalaa Zambaabaa keessatti tarkaanfii cimaa waraana PP irratti fudhateen loltoota PP 12 battalatti du'aan yoo geggeessu 10 ol madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii waraana weerartuu PP irratti fudhatamuu itti fufuun Korommiin Lixa Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'u adoolessa 11 bara 2022 waaree booda godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii ganda Giraayee Somboo bakka addaa Maracaa jedhamu keessatti tarkaanfii guggubduu waraana Biltsiginnaa magaalaa Qellem irraa bobbaate irratti fudhachuun 15 ajjeesuun 12 madeessee jira. Lola kanarratti boorrataan diinaa woboon waraana Biltsiginnaa tokko qawwee AKM dachaatu tokko boombii harkaa 2 fi rasaasa AKM 200 waliin harkaan qabee jira. Reeffa isaanii mana barumsaa Abootee keessatti awwaallachuun madoo isaanii hospitaala Gidaamiitti yaalchifachaa jiru. Tarkaanfiin lukkeelee diinaa irratti fudhatamu itti fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Kibba Lixa Shaggar humni furgaatuun godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Sooddoo Daacii magaalaa Tarree adoolessa 11 bara 2022 halkan sa'a 6 eegalee hanga sa'a 8 walakkaatti tarkaanfii jajjabduu fudhateen loltoota sirna PP hedduu ajjeesee gariin madeessuun qawwee AKM hidhannoo guutuu waliin rasaasaa fi meeshaalee xixiqqoo hedduu garaagaraa hiikkateera. Akkasumas qeerroowwan Oromoo waraanni Biltsiginnaa deeggartoota wobooti jechuun hidhaatti guuree hunda hidhaarraa baasee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga mirga abbaa biyyummaatti itti fufaa, injifannoon dhiigaan ni dhufaa, oraa bulaa deebanaa, injifannoon uummata Oromoof. Godina Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa keessatti waraanni Biltsiginnaa Oromoo fi Amaaraan wal qooduun walitti dhukaasaa turuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Murni olaantummaa Amaaraa afaan qawween mirkaneessuun masaraa mootummaa keessatti karaadhaaf siidaa dhaabuu irraa hanga ganda qubattoota Amaaraatti humni waraanaa dhaabee fi jiru mooraa waraanni isaa buufate cufa keessatti gooliin sanyummaa akka hammaatetti jira. Haala kanaanis maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi saba Amaaraa Oromiyaa keessa jiraniif eegumsa gochuu jedhuun waraanni Biltsiginnaa godina Lixa Shaggar Ona Adaa Bargaa keessa qubsiifamanii jiran walitti muufachuun dhukaasa wal irratti bananii turan. Kaleessa adoolessa 14 bara 2022 galgala sa'a 12 hanga sa'a 12 walakkaatti waraanni weerartuu PP bobbaa irraa deebi'an jecha sanyummaan loltoota PP gosaan Amaara ta'an waliin waan walitti deebisanii fi mooraa waraanaa Ona Adaa Bargaatti ganda Karkarreessaa keessa jiru keessatti olaantummaan Amaaraa waan dagaageef aarii kana dhukaasa gaggeessaniin hedduun du'ee gariin madaa'uu maddeen waraana Ona Adaa Bargaa gabaasaniiru. Waraanni murna Biltsiginnaa siyaasa empaayiratti amma sanyiitti galee raafama keessa galuun cufti isaayyuu akka wal gaarreeffatee fi karaa abbaa qawwee akka qabatetti deemaa akka jiru barameera. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti waraanni weerartuu impaayera Itoophiyaa nama tokko rasaasaan rukutuun madeessuun namoota hedduu ammoo qabanii hidhaa fi saamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalciitii Bantii guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Sirna kolonii impaayera Itoophiyaa jalatti sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessatti dalagatanii jireenya isaanii fooyyeffachuuf jiraatan murna Biltsiginnaa impaayerichaan jajjabeeffamaa jiruu fi jireenya isaanii nagaa kan geggeeffatan yoo ta'u, uummanni Oromoo garuu dachee isaa irratti mirga lubbuun jiraachuu dhabuun tuffii gita hin qabne tuffatamaa. Sabni bal'aan kun gatiin isaa rasaasaa fi hidhaa ta'uun Oromiyaa cufa keessatti waraana murna Biltsiginnaan akka bineensaatti itti dhukaa
qabamee mana hidhaatti darbatamaa fi saamamaa oola. Haaluma kanaan adoolessa 11 bara 2022 godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii ganda Umbaa Biishaappii jedhamu keessatti waraanni weerartuu Impaayera Itoophiyaa maanguddoo Milkiyaas Sabbooqaa jedhamu nama hojii humnaa hojjetee manaa fi maatii isaa bulfatu badii tokko malee oromummaa isaa qofaaf rasaasaan rukutuun akka madeessan maddeen Ona Gidaamii gabaasaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa gocha badii isaa itti fufuun Ona Gidaamii ganda Giraay Biishaa jedhamu keessatti obbo Eeggataa Tashoomaa kan jedhamu jalaa mana jireenyaa fi dunkaana isaa cabsanii ol seenuun meeshaalee daldalaa fi qabeenya hedduu kan saaman yoo ta'u, Mulgeetaa Tashoomaa kan jedhamu jalaa qarshii 2,500 mana cabsanii qabeenya biroo waliin erga saamaniin booda maatii isaanii guutummaatti qabanii deemuun mana hidhaa ganda buriitti hidhanii dararaa jiraachuu Arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffatee jira. Oduma wal fakkaatuun Ona Gidaamii ganda Gabaa Facaasaatti adoolessa 11 bara 2022 murni bilxiginnaa saalfii tokko malee qabeenya uummata Oromoo saamuuf bobba'ee jiru mana obbo Geetaachoo Nagaasaa jedhamu qabeenyaa fi meeshaalee mana keessaa erga saamanii konkolaataatti fe'ataniin booda manicha abiddaan gubuun kan barbadeessan yoo ta'u, ganda Giraay Sonkaa keessaa Hamzaa Kadirii fi Aliyyii Dammaqsaa jedhaman yakka tokko malee hidhanii dararaa jiraachuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti gochi murni maafiyaa PP uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kun kufaatii impaayerichaa saffisiisa malee qabsoo keenyarraa duuba nu deebisuu hin danda'u jechuun yaada isaanii maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Godina Gujii Ba'aa Aanaa Sabbaa Booruu fi Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa keessatti namoota 3 waraanni bilxiginnaa ajjeesuun dhaga'ame. Jaalul Gufaa Diinaa waan qindeeffate qaba. Waraanni murna faashistii PP godina Gujii Ba'aa keessatti adoolessa 13 bara 2022 loloo oboo waliin taasise irratti miidhamuun achi garagalee uummata nagaa nama 2 qabanii ajjeesanii jiru. Akka odeessa Ona Sabbaa Booruu irraa arganneef oomsutti ijoolleen kun nama hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii fi uummata bal'aa biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qaban yoo ta'u, isaan lamaanuu ijoollee dargaggoo dhalootaan ganda fiigaa bikkee ta'uun barameera. Ijoollee harka waraana faashistii PP du'an kana keessaa kan maqaa arganne Baatii Qaraaroo jiraata Aanaa Sabbaa Booruu keessaa yoo ta'u, yakka tokko malee qabanii rasaasa itti roobsuun isaa fi nama tokko kan maqaa hin argatin wajjin nama 2 bakka tokkotti ajjeesuun awwaalcha dhorkataniiru jechuun jiraattonni dubbatanii jiru. Murni faashistii kun galgala adoolessa 12 bara 2022 toora sa'a 5 irratti godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa ganda Murii Meexxii jedhamtu keessatti poolisii idilee Oromiyaa qeerroo Oromoo maqaan isaa Booroo Mogossorsaa jedhamu badii tokko malee rasaasaan rukutuun ajjeesan. Qeerroon kun jiraataa ganda Heera Quttoo yoo ta'u, ganda biraa keessaa maaliif dhufta jechuun tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhachuun maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti mooraan hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa buufata waraanaa ta'uun yaalii dhukkubsataaf kennuu hir'isuu jiraattonni dubbatan. Jaaliraan Gameessaa dabalata qabdi. Waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun dhiyeenya kana Faannoo Amaaraa fi humna federaalaa gara lixa Oromiyaatti kan bobbaase mootummaan PP magaalaa Naqamtee keessatti hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa waraanaa gochuun waraana keessa qubachiisee jira. Hospitaala Yuunivarsiitii Wallaggaa kan magaalaa Naqamtee keessatti argamu lixa Shaggar dabalatee lixa Oromiyaa guutuuf tajaajila kan kennaa ture. Erga dhiyeenya kanaati as garuu waraana weerartuu Abiyyi Ahimedii fi Shimallis Abdiisaan Faannoo Amaaraa fidanii hospitaala kana keessa qubachiisanii as rakkoolee hedduun uumuu irraa kan ka'e dhukkubsatoonni, ogeessonni fi hojjettoonni hospitaalichaa sodaa hamaa keessa galanii jiraachuu maddeen keenya magaalaa Naqamtee irraa gabaasaniiru. Mooraa hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa kana keessa kan qubatan weerartoonni kunneen doktoroonni mana isaaniif ijaaramee xumurametti galuu sodaatanii mana reefuu dhukkubsatootaaf ijaaramaa jirutti galuun qulqullina hospitaalichaa illee balleessuu isaanii kan dubbatan maddeen keenya. Weerartoonni kunneen eega hospitaala kanatti galanii as siree fi firaashii dhukkubsataan irra ciisaa turanii fi kan hospitaalichi haaraa bitee galche hunda humnaan fudhachuun irra ciisaa jiraachuus dubbataniiru. Waraanni kun hospitaalicha keessa erga qubatee as qodaan hospitaalichaa hedduu qabeenyi namoota dhuunfaa baduu fi weerartoonni Faannoo Amaaraa hospitaalicha keessa qubatan kun
gudeeddaa dubartoota irratti raawwachaa akka jiranis maddeen keenya gabaasaniiru. Hospitaala qulqullina isaa eeggachuun dhukkubsattoota tajaajilaa turetti galfamuun bobba'aa alatti taa'uu dabalatee qulqullina moorichaa akka malee balleessuun dhukkubsataa yaalaaf deemetti dhukkuba biraa dabalaa kan jiran yoo ta'u, dhukkubsattoonni, ogeessonni fayyaa, hojjettoonni hospitaalichaa fi hawaasni naannoo waraanni weerartuun kun hospitaalicha akka mooraa waraanaatti keessa qubachuu isaaniirraa kan ka'e sodaa hamaa qabaniin hojii isaanii idilee irratti rakkoo ta'aa jiraachuu maddeen keenya himaniiru.